Ore obboleessa koo eessaa dhufte? Asuma magaalaa Adaamaa. Waldaan keessadha? Maqaan Yesuus. Maqaan keenyudha? Daani'eel Alamuu. Maaltu sii ta'e lafa kanarratti? Waaqayyo maal sii godhe? Baay'ee dhukkubsadheen ture. Dhukkuba maali? Dhukkubni kun sammuu kooti kan na qabe. Mana yaalaa hospitaala Finfinnee magaalaa Adaamaa keessattis hospitaala mootummaas kilinika dhuunfaa gurguddaas waggaa meeqaaf si dhukkube? Almost waggaa tokko dhukkubsadhee ji'a lamaaf immoo nan ciise baay'inaanii du'uudhuma ga'e. Ammoo follaaltutte jechuudha. Hagan baqa lubbuu koos dhala koos ijoollee koos jibbee ergan abdii dhukkubicha si jibbisiisaa? Of na jibbisiise baqa du'e jechuu nan danda'a. Tole. Eddasii booda manni fayyaa naafe tokko iyyuu hin jiru maallaqa hundumaa nan fixe dhuma jala waldaa kana na fidan. As gaafa yoomii? Torbee darbe. Tole. Almost torban tokko ta'e. Eshi. Na baatanii na fidanii as fuula kana duran na ciibsanii iddoo kanan ciisa lafan ciisa. Taa'uu hin danda'u. Torbanarraa jechuudha. Gaabii uffattee? Gaabii uffadhe. Namni as jiru kun har'a na yaadachuu dhiisuu danda'a. Tole. Asitti raajiin namni Waaqayyoo qabaa fidaa jechuun nan dhagaa eddasii booda waan an ta'e hin beeku. Jira Waaqayyo jedhaa iyyaati. Namicha taa'u kana qabaa fidaa. Porojin taandala labadiyaas. Gargaara qabattoo isaa hidhaafi. Asitti naaf kadhatanii tokko sammuun kun hojiidhaan ala ta'uu akka danda'u. Nama Waaqayyo siin jedha. Namni Waaqayyo natti hime. Akimiin deemnee? Dhaqeera. Ishaatu warraa keessatti kottu. Namichi kee dhukkuban fayyina irra qabame. Yoo du'e malee hakiimota biratti falan qabu. Kana isaa ka'ee hamma gajjallaa isaatiitti. Mataa isaa keessaa waan ka'u milli isaa hojjechuu hin danda'u. Maashinii guddaa biyya Ameerikaatti geessanii yoo birrii qabaatte irra dhaaban meebi maashinii sanaan neerviin isaa socho'uu danda'a. Sanammoo waan geessan natti hin fakkaatu. Maallaqni buusiin walitti sii buufamee akka ati hanga biyya alaatti deemtee yaalamtu garuu immoo akka ati duutu diinni sirratti hojjetee jira. Akka ati waan hundumaan ala taatee duutee baddu diinni sirratti hojjete fayyuu akka ati hin dandeenye godhamee gocha diinaa akka ta'e narratti himan. Kana immoo Waaqayyo sirraa cabse. Waaqayyo ana manadhu sirraa cabsee sirraa buqqisee ati hin duutu hin jiraattaa. Ameen. Siin jedhe. Aizoon booyin. Booyin hin booyin. Inni maashinii guddaa harkaa qabu Yesuus. Nama baatamee dhufe deemsisee gasha. Hin duutu daa'ima keerra. Si ajjeesuuf sitti ergame dhalaanni kee akka si gammadduuf manni kee karaatti akka fuuf daa'imni kee akka hiyyoomtuuf dhalli kee abbaa malee akka haftuuf inni sitti ergame amma harka kootiin sirraa ka'eera. Ka'i baqaa ofii keetiin. Ka'i. Stand up. Aizo waldaa keessa jirta. Aizo ammas. Aizo. Na cabbate harka dibata. Aizo. Hin aizo. Hin aizo. Hin. Hindu ala jedhanii warri si eegaa jiran jiru. Waan hin dubbadhu hin qabu. Dhuguma abbaan dhibee isaa beekutu nama boossisa. Keessa saasatu beeka hunduma keenya caala. Maaliifi namni amma ijoollee isaa jibbutti amma qaama isaa jibbutti rakkinni sammuu namatti dhufa taanaan mee taa ilaala. Dhuguma immoo argeera nama kana gaafa gaabii uffatee baatanii dhufan. Arra garuu mee ilaalaa. Guyyaa kana lamaan gidduutti harki Waaqayyoo lafa kanarratti hojjetu. Namni kun dubbachuu yoo dadhabu malee humni Waaqayyoo fayyisuun nama Waaqayyoo keessa darbee nama kana akka ni millaan dhaabatee fuula keessan duratti dhugaa ba'u gochaa jira. Mee dabalaatii ulfina kana Waaqaaf lafa soome isa jiraataa ta'e isa ayyaana nama kanarra buufateef ulfina fidaa.
inti kaata no inti kaata no fayyanii deemuun nagaa argachuun utaalloon akka mamma isheen nu gootu nutu beeka nagaa dhabuun akka nu jeequ beenna beeloon dheebochuun illee akka nama rakkisu beenna ni xiqqaata maaloo saba waaqayyo ulfina kiristoosii fida dhumarratti maaltu sii ta'e dhumarratti asuma iddoo kanatti waan argee hin beekne jechuudha dubbii waaqayyoo gadi fageessitee yoo ilaalte malee siin galu itti sittee yoo dhaggeeffatte malee siif hin hubatamu lapheen kee banaa yoo ta'e malee sammuu kee banaa yoo ta'e malee siif hin liqimfamu asitti kufeetan an daa'ima koo nan argaa jedhe ijoollee lama qaba ijoolleen koo bakkee tabtee sammuun koo baay'ee tokko dhukkubsachaa ture asii ol na qabanii daa'ima hin fayyiteettaa jedhan miilli na didee lafeen duddaa nan hojjetu sammuun nan hojjetu hojii irraa addan ba'e waa meeqaan nan hidhame hojii erga dhiiste hammam ta'a hojii mootummaan hojjetu nan bakka dhiise ano abdii kutadhe waa hundumaan natti dukkanaa'e osoon dandeettii qabu osoon fedhii hojii qabu waa hundumaan natti dukkanaa'e kana hundaa sirraa cabseera waaqayyo naan jedhe ka'ii naan jedhan hojii kai stand up wanti natti dhagahamu manni kun fuula waaqayyoo duran jira isin dura miti amma kan dhaabbadhee akka nu bachaa jiru Phaawulos namicha balbala dura miilli isaa hidhamee xaxamee taa'u ani waanan sii godhu waanan sii kennuun qabu maqaa waaqayyootiin ka'ii dhaabbadhu jedhe namni waaqayyo iddoo kana jiru nuuf waa nuu galuu dhiisuu danda'a warqiin qubarraa qabanii sibiila fakkaattii akkuma jedhan fuula keenya duratti yoo ilaallu nuu galu raajiin biyya isaattiin kabajamuu jedha takka takka aheen raajii waaqayyo nuuf kaase kun raajii addaati karaa isaatiin waaqayyo nu fayyisaa jira ka'ii dhaabbadhu naan jennaan ani an dhugaan seene jilbeenfadheen fincaa mana fincaanii yeroo dhaqu haadha manaa koo na qaba hiriyoonni koo baay'een naa wajjin dadhaban hojjettoonni naa wajjin hojjetan baay'ee rakkatan dhufee garuu daqiiqaa 10 hin guunne daqiiqaa 10 hin guunne Hindu ala jedhanii warri si eegaa jiran jiru haduu ufaa kan jedhan silkii faa dawwalanii hinduu kan jedhan jiru ati immoo baay'ee boosse haadha manaa keen akka jette adaraa daa'ima koo itta waanan godhuun qabuu jetta deema sifachi bakka sigaa ofiisaa qabuu hin danda'u situ lafa halkaasa daa'ima isaatii kun yaarsaa hinduutu warri boolla qotan gadi fageessanii abbaa mul'ataatiin bu'eera jedhanii sobduu tuffata isaa dhiiga makee malee jira abbaa mul'ataa kennaa isaa dabale maqaan isaa eenyudha daannoo dandeessee hinduutu Amen. zanaa dhaqitaa torban irraa dhuga ba'umsaaf kottu ciao maqa lafa jirru ol kaanee dhaabannu ulfina waaqayyoof elaa waan tokko siniif haa galu manatu diigamaa jira ijoolleetu abbaa malee jira haati mana abbaa malee hafaa jirti jireenya nama baay'eetu goolama sababa nama kanaan garuu waaqayyo daqiiqaa 10 utuu hin guutiin
mana dukkanaa'e manni gadditti gale mana jireenya diigamuuf jedhu waaqayyo ulfina isaa lafa kanarratti nama waaqayyo keessa goree hojii hojjete mee daddabalaati ulfina waaqayyoof fidaa. Di xiqqaata kun waaqayyoof no hin xiqqaata. Ugaa waaqayyo hin xiqqaata. Harka keessa fayyaa, harka keessa hojii hojjetu, harka keessa nagaa, harka keessa waa sirreessuu danda'u. Daddabali qaama isaaf fayyee, miilla isaaf fayyee, dudda isaaf fayyee, mataa isaaf fayyee, deeqaa kudhan gudditu itti xiqqaata ulfina waaqayyoof fidaa ammas. Nama nana dhumarratti maal jetta? Awwaanan jedhu yaa nama Noora ifama. bakka jirtanitti waa tokko ijaan argitanii jirtu guyyaa sana namna jirtan dargaggeessa jirtan namoonni gurguddoon jirtan iddoo kanan ciisa daa'ima koo fidaa jedhee harkaa fuudheetu laphee koorra na kaa'e mucaa koo gaafan baadhee jedhu mara iyyuu duwwaan naafe mucaa koo hin jaalladhu ijoollee bakka ofitti natti hin butinaa hin jedhaani du'uu ga'ee waan ta'eef ijoollee koo natti hin butinaa hin jedhaan haadha manaa kootiin natti hin siqin hin jedhaani du'uu duwwaadha waan inni eeggadhu waan ta'eef gaafa fidee daa'ima koo namni kun narra kaa'u baadhuuti deemiinaan jedhe har'a ijoollee koo qabadhee haadha warraa koo qabadheen iddoo kana jira. Mee haati ijoolleen gara kanatti kottaa haati manaasaa ijoolleensaa mee gara fuula waaqayyootti as ba'anii ilaalaa warra kanatu abbaa malee ishee kanatu abbaa manaa malee lafatti hafuu ture. Ilaalaa ijoollee dhiiraa lamaansaa amma garuu akkaataa inni tammatuuni meen xiqqaata dabalaati waaqayyoof ulfina fidaa. Waanan jedhuun qabu namni waaqayyo as ba'ee karatee fi eebbiseenii gara sagantaa isaatti darbaa akkamittiin simattuuni. Taraan torbanarraa fayyee maatii wajjin dhugaa ba'u kan kee haa ta'u. Ganama isheetu dhufee abbaan manaa kee attam ta'een jedheen walgahii dhaqee sabaatanii fidantuu har'a walgahii mootummaa dhaqe. Namni gaafa du'u walgahii mootummaan dhaqu walgahii warra du'aa malee. Har'a garuu walgahii dhaqii nama saggabsiisi dafeen dhufaa jedhee harka keessa itti qaba. Ceetanii itti jedhaani hafeerani diinni yaadeedha. Maaliif boossa abbaa kee hin jaallattaa? Hin jaallattaa abbaa kee? Maaliif boossa re'am? Abbaa koo waan fayyeef. Yeroo inni dhukkubsatu argitee? Si jibbaa yeroo dhukkubsatu? Ati moo hin jaallattaa? Amma erga fayyee of. Ofti nan butinaa naan jedhu siqee. Narraa deemaa hidhaa? Naabiyaa. Amma erga manni taanni keessa taa'u keessa lixu. hin lixxu ati? Natti dheekkama. Hin fidin jedhe. Amma erga fayyee hidhatteetta manni taasaa? Amma inni atta kaabira? Sin jibbu amma? Maaliif sin jibbu amma immoo? Amma waan fayyeef. Dhungaa dhumaa godhe abbaa kee. Maaliif akka inni jibbu dhageessanii silaa soonan du'a ijoolleetti argee cannaqamuurraa garaa kutachuu wayyaa jechuudha. Harka keessa itti kaasa dhuma keessa waaqayyo bareechuudha. Wal biratti hafaa jiraadhaa jedhaanii waaqayyo bageeyya keessan dhagee jedha. Maqaa dhaqaa ta'a deebi'aa waaqayyo sinaa eebbisu iddoo isaa itti deebisaa.